نم شمرن برات اللي يادو قبلها شمرن برا بدايسي أنا كم ده حياتي وكمان يأتي كل برباد ده بقى نم برات يادو يشوا أنا سيدا نما برا أنا بقول كم ده حياتي تيني أنا كباي جالسة أنا ما بتشي تيجي كجرات فلبس akkam ta'uu barbaada jaarsan keetiin duuba fakkeenyaaf jaarsan keetii walii akkam roomaantikii kan taphachuu barbaadamu calmattee jiraachuu barbaadamu akkam akkamitti ilaaltamee jaarsan kee akkamitti anqaba qabdamee jaarsa kiyya gaara akka waan guddaa godheetti ilaala indiraami akkuma dabsee jesan barbaada baadda nama baasamee tajaajila jaallatan Cerita ke zaman apa kerja tadi? Gara cuma boleh bertalakan tadi jasa tanari ismee wayii biqilii sanatti jaala yaadachiisa. Bakka madooftetti sin deebi'uun abshir. Bata itti jiraatta waan hundaa itti gaddeeti. Yeroo ta'a jijjiiramaati lubbuyyee. Kun jiraannaan. Oromoo nooma dhiiseef nooma maal godhee maal ilaala rafat maal seeta. Kun jiraannaan ka barbaadu. Nama dhiisee fi naatii jalisa. Mukamsa. Namuma maarree. Kanaafuu ol jedhee achi jedhee kasii nyaadhaa turteef duratti siingiliiti seeteeti obboleessaa. Na cuftee bara bee saragallaan na cuftee bara. Takkattiin paatarnee irra seentee fanjiirra jettee atillee. Sani bareedaa fi siingilii taatee isaanii jaalala. Rakkinni kiyya maal akka ta'e beektaa? Fatisha. Ambar sobuullee hin beeku waan bakka jireenya keessatti namni beeku beeka istireetii kanaan haasaa beeki. Istireetiin kuni akkasiin namaa wal si dhabsiisaa bareeroo bareedu. Illee istireetiidha. Naan dhufu wanaa. Waa dhiira bebbereedduu tanan jaalatti akka malee dhiira bebbereedduu tana mul'uma jaalatti. Dhiira diimaa kana feetimee qalbii dhiira diimaa kana jirti kana fatii ta'e. Dhiira Bara diimaa. mi dubbachuu wanti dhuguma wanti cuftii kanuma duraati wallaahi. Oromoo waan jettee dhageenye hireen tama gala maatii jetti. Abadan wallaahi laasim abadan. Hirani ilkeen ta duraati ilkeen duraa sirraa cabdee hangam takka buqqatti. Akkana. Kana jechaan maal jecha naa ibsaa dooktor isin lamaanuu. Maal jecha? Akka jechuun kaa hin jiraamne. Kana jechaan maal jecha naa ibsa. Salaamu alaikum asimuma daftar xabiyaan harkaan godhatanii. Riivarsi goone bakka riivarsi goone. Maal jecha deebii naayii kaana wanni kun naa galaa. Lubbuyyee sanii fi lubbuyyee jira jechuudha. Naatti qibsamne wanti kun. Lubbuyyee kan jedhee daddabaa oltee miidhagaa naa haruuf dhufaanis nuti. Xaabiyaan kan yeroo nama na harkaa waan si gaafate naa deebise. Maal jechuun akkas jechuun. Namni lafaa jiraa Asumaan na gurgurti yaada. Qoy xayyaara keessatti duratti nyaata naan kenni jettee haasaa turte. Akkamitti xayyaara kamiin dhuftee nyaata dhabde qoy? sirrii. Xayyaara keessatti nyaanne. Shaarjaa dhufte. Irraftee shaarjaa wallahi. Aaranii jira ta'ee nyaanni jira. Nyaata xayyaarachuu dhabdee malee. Daftar si gudde bakkaati. Naayis naa taatee jirti. Laayikii si godhe. Walaa qaban. Maaliif naatee beektaa? Dhaabeen akka abbaa barraa'ee sirrii naatee bisa. Baay'ee doktortiin saakoolojii sammuu namaa qoratan beektaa miti. Fayyaa qofaan saakoolojii namaallee yaaluun barbaachisaa. Dhugumaa bara arafee ruftee baatee maqaa miti. Kan hin jedhu mana fincaalii seentee xayyaara keessatti. Rafaa jira. Mana xayyaaraan seenne? Rafaa jira. Nono mana fincaaliin seenneeti. Oh my god. Mana fincaaliin xayyaara keessa jiru akka jiru hin argineeti. Rafaa jira. Oh my god. Akkamatti hirribni si qabee xayyaara takka bayyaa abbatte moo si lammaffaa yaadda?
Abadaireto haraminna deemta jeesikaa fannaa maaliif callifta. Akka hiree tanneen isin lamaanuu leellisaa jirtanii narraa deemaa galaa sirima keessaa. Amma na fincaanii sana akka inni jiru natti taa'imtu barbaadeeti. Warqii irraa ijaaramee manni xayyaaraa jechuun manni Wallahi laanis godhe qaqqabaa fooloo godha. Fincaanne garuu rafaa ture. Xaabiyaan harka wanta godhu jirta. Zoortee tasiisuma jeefatee. Oi, shamaras keessummeessu dhiiras keessummeessu gara keessatti. Shamara moo dhiiras keessummeessu. Gaara dubbachuu fadha. Shamaras keessummeessu moo dhiiras keessummeessu xayyaara keessatti. Shamara nagarre. Dhiira nagarre. Dhiirri jira achi keessa. Isii gabaabaa eerpoortii seentee edda du'aayii godhaa bultee na fakkaatu soorran adda dhufte. Argaa nama dhufte. Yoo dhufe isaan maal kan immoo guyyasa? Amma lafti bareetee jirti duuba. Isiin eerpoortii Itoophiyaa ol seentee itti gugurtuu bulte du'aayii godhaa bultee hararatti bulte laal. Xiyyaara ol seentee achoo gaggabdu. Giddi maarkii lafaa kaasanii fakkaata gasiin eerpoortii asii geetti. Giddi maarkii lafaa kaasuun oolan. Ganama gaa arabtee ta'uun oolu booyi. Akkasiitii namni Oromoon kanuma maarreedha jetti beekta. Siigalee. Ori dubbiin ati deemtuuf tama duratti haasoftu sanii kama ganamaati ani galgala hin beekaa haalaas intini jira. Rabbi jedhine raba Allah riba dhabne bakka uummata illee riba dhoorgitanii dubbii. Bakka deemaa rafna bakka amma salaannee rafnaa. Thank you. Fati waan jiraami. Thank you bona. Waan taasoo qaba waa'ee dalagaa. Waa'ee dalagaa okay naasofnaa kalaas atillee adda boqadhu waa'ee dalagaa guyyaa sadii akkas firii tahii achi booda haasofnaa sisirreessin inshallah. Dubai lallaalta guyyaa lamaa sadii kana sammuu hanqi bashannansiistee. Guyyaa lamaa sadii kana enjoy goota. Waan environment yoo na'an jira beektaa environment addaatti goota sii galee. Doktorii waan jedhu dhagaye. Dalagatti illee seentee jettee saxaallu maxaallu sarqataa sala dalagaan beeku. Sanaafii wanti inni barjaatti qaba akka jaartiin qabnee barbaada. Maal gootaati ka'a nama miti akka wanni itti sii Walaa jaarti walaa nama achi keessaa jaarsaaf jaartii madda keessaa qabu jecha sii galee nama achi keessaa qabu keessaa nama jabaa. Gurbaan bareedaadhaan siffate shoo. Dhagaye saniif itti si kennaara. Saniif waan Iyyuu nama jaartii qabutti malee siin kennuun beektaa miti. Adaara nama akkasii malee siin kennu. waan ni barbaachisu namasi. Kantiibaa magaalaa Dubaay inni. Okay. Tartiibni magaalaa Dubaay